kun jecha abdii geetaachoo abbabee caaliitiim anaafis yaada kootiim yaadni kun waan baay'ee natti toleef anis bifa sagaleetiin dabarsuu barbaadeem ilmi namaa madaa qaamaan fayyaam garuu laalaa arrabaa hin fayyuum yaada xiqqoo dhimma Abdii Raggaasaatiin wal qabatee jiruun waa jechuu barbaadeem abdiin waggaa muraasa dura gara amantaa islaamaatti dhufeem akkuma dhufeen waan dhagaheem waan beekaan islaamaa itti himan irraam gama miidiyaa isaa dubbataa tureem akkaataa dubbii isaa ilaaluun musliimnis warri amantaa biraas itti duulaa turaniim inni garuu waan qabatetti cichee itti fufeem namoota baay'ees ustaazota garaa waliin ta'uun gara amantaa islaamaatti fideeraam osoo baay'ee hin turin obboleessa isaa Addisuu Raggaasaas gara islaamaatti fideem garuu osoo baay'ee hin turin balaan irra gaheem akkuma suuraa irratti argitan kanatti miidhamni abdiim baay'ee ulfaataadhaam jechaan waan tilmaamamu mitiim garuu lubbuun hafuunu waan salphaa mitiim miidhama isaatiin wal qabateem jechoonni garaa dubbatamaa turaniiru yaala isaaf deeggarsi walitti qabamu eegaleem yaala isaaf namooti hedduun maxxansaa turaniim abdiinis yaalaaf gara turkii deemuuf riifariin naaf barraa'e $55,000 na barbaachisa jedheem nusamma humna keenya yaalleerraam gidduu lamaan kanaan gama tiiktookiitiin qarshiin abdiidhaaf walitti qabameem miliyoona 16 oliim kanaaf inni nu sobaa tureem deeggarsi isaa haa dhaabbatum haqni uummataa ifa haa ba'u jechuun sagaleen mormii fi dhaadannoo eegalameem ani gamas hin gurreem gamanas hin gurreem daarii dhaabbadheen ilaalaa tureem nama baay'ees teejjabeeraam taajjabbiin kootis akkuma jedhameem qarshiin jedhame walitti qabamuu danda'am sanaa olis ta'uudhaa malaam garuu abdiin humnaan nama dirqisiise yookiin kiisii namaa keessa seenee hin fuuneem liqeeffatee deebisuu hin dinneem kan kenne uummata miidhama isaa kanaaf baay'ee gaddeedhaam garuu yeroo inni akka hattuuf saamtuuttiim itti iyyamuum dhugaa garaa koona nyaateem sababni isaam namni kun ilma namaatiim miidhama isaa kanarrattiim namni xiinsammuu isaa eeguudhaaf xiqqoo yaalellee hin jiruum hundinuu haqni haa ba'u jedhaam akka waan inni haqa namaa nyaateettiim osoma miliyoonni 100 guurameem miidhama isaa kana hin deebisuufiim namni kun yeroo yaalamee deebi'uum mana jireenyaa qabaachuu qabaam hojii wayii hojjetee ilma isaa kan ittiin guddifatullee qabaachuu qabaam kanaaf qarshiin isa barbaachisaam yaalamee dhufees bakkeetti kufuu hin qabu tureem namni kana yaade garuu hin jiruum hunduu quba itti qabuu maleem ani kanan eegaa tureem koreen dafee dhaabbate qarshii sana doolaaratti jijjiireem fuudhee turkii geesse iyaalchiseem yeroo inni as deebi'u ammoo manaaf konkolaataa bareedaa biteem saapiraayiz godhan jedheetan eegaa tureem garuu dubbiin faallaa ta'e argameem amantaan kan dhuunfaatiim toltuuf badiikeef rabbitu irraa si gaafataam garuu namni kun erga dhufee nutti makameem hanqina isaa gorsinee sirreessuutu nurraa mala maleem akkana gochuun hin turreem har'ammoom obboleessi isaa Addisuun kana boodam akka amantaa islaamaa keessaa ba'es dubbateeraam xumura irratti ammoom ani abdii kana suuraa isaa ilaaleem miidhamni isaa baay'ee na gubeem akka ilma namaa tokkottis natti dhagahameem yoo dhugumaan garaa ilma namaa qabaattan namoonni mucaa kana jechootaan miidhaa jirtanuum adaraa irraa of qusadhaam amantaa kanaan fayyadamuu yoo barbaades kan itti miidhamu isaam badii yoo qabaates miidhamaanisumaam kanaaf guyyaa boruu darbuuf jettaniim jecha hin dabarre hin dubbatinaam maalis ta'uu maaliim ilma oromootiim kun jecha abdii geetaachoo abbabee caaliitiim anaafis yaada kootiim yaadni kun waan baay'ee natti toleef anis bifa sagaleetiin dabarsuu barbaadeem kanumaan xumureeraam yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaam an Abdusalaam Araarsaan tureem nagaa naaf ta'aam